Olbatetti dobro Mariamin, dobro Mariamin. Kabajate ergamotadane. Olbatetti dobro Mariamin, dobro Mariamin. Kabajate ergamotadane. yaa gooftaa gara boqonnaa keetti ka'i atii fi taabotni mana qulqullummaa keessa faaruu daawit faaruu 132 lakkoofsa 8 kiristaanonni bakka garagaraa jirtan baga waaqayyoon guyyaa yaadannoo ayyaana gara samiitti ol ba'uu haadha keenya qulqulleettii dubaroo maariyaamiin akkasumas guyyaa hiikka sooma filsataan isin gahe akkam jirtu daawwattoota keenya Tibba sooma filsataa kiristaanonni xiqqaaf guddaa osoo hin jenne gara mana kiristaanaatti soomaaf kadhannaaf kan itti deebi'anidha. Kan jabaatan immoo mana kiristaanaa yookiin kawaala yookiin gadaamii keessatti subaayee yookiin torboo galuudhaan soomaaf sagadaan akkasumas kadhannaadhaan guyyoota 15f kan itti turanidha. Ayyaanni gara samiitti ol ba'uu haadha keenya qulqulleettii dubaroo maariyaam kun maal akka fakkaatu daawwannee isin daawwachiisuudhaaf bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu keessatti kan argamtu mana kiristaanaa haadha keenya qulqulleettii Kidaana Mihiratii kellaatti argamnee jirra. Sooma kana yeroo jalqabaaf kan soome duuka bu'oota gooftaa 12 ergamaa wangeelaa lubni Girmaa Imaanaa as mana kiristaanaa haadha keenya qulqulleettii Kidaana Mihiratii kellaatti ayyaana kana nu waliin kabajataa jiru. Duuka bu'oonni gooftaa sooma kana maaliif akka sooman nutti himu? Soomii kana kan soomaniif duuka bu'oonni abbootii keenya dhalachuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos booda ol ba'uusaa booda haadhi keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam sababa boqottee boqonnaa ishee booda reeffi kabajamaan reeffa ishee waan jalaa dhokateef reeffa ishee kana argachuudhaaf subaayee galan yookiin immoo soomsoomanidha. Namoonni tokko tokko yeroo baay'ee haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam du'aa kaatee gara samiitti ol baateetti yeroo itti jennu hin fudhatanii hin liqinfamuu fi akkamitti jedhanii gaafatu. Wangeelli qulqulluun du'aa ka'uu fi gara samiitti ol ba'uu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irratti maal jedha? Haadhi keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam akkuma ilma ishee akkasiin ol kaate manni amantaa kiristaanaa ortodoksii ni barsiistis dhugaas ni baati ni amantis. Isa kana faaruu daawit faaruu 44 yookaan 45 lakkoofsa 9 irratti dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin dura naannawa jaarraa 7ffaa yookaan immoo waggaa 700 barsiisaa kan ture laphee yookaan yaada waaqayyoo kan jedhame qulqullaan daawit faaruu isaa irratti wati qawwam negis bayamaanik mootittiin mirga keenya dhaabatti jedhee waa ishee faarfateera. Kanaaf iyyuu maal ibsaa mootittii kan jedhamte haadha waaqayyoo mootii moototaa gooftaa gooftotaa Yesuus Kiristoosiin kan baatte kan deesse mirga keenya dhaabbatti jedhamee waa'ee ol ba'uu ishee waa'ee du'aa ka'umsa ishee mirga waaqayyoo jiraachuu ishee qulqullaan daawit duraan kan dubbateera. Kana qofa miti faaruu daawit faaruu 131 lakkoofsa 8 irratti tansiiksoo usta irafteeka ante otaabota maqidasiike yaa gooftaa atii fi taabotni mana qulqullummaa kee gara boqonnaa keessanitti ka'a kan jedhu qulqullaa daawit yeroo lama dubbate waa'ee haadha keenya dubroo Maariyaam ol booshee si kan jedhamu waaqayyo ilma sii fi taabota maqdasii kee kan jedhame immoo taabotni maqdasii isaa waaqayyo ilmaa fi taabota akka taabotni bultoo qabu xillaatiin sun Yesuus Kiristoos yeroo ta'u taabotni sun dubroo Maariyaamidha. Kanaaf atiif taabotni maqdasii kee kan jedhamte dubroo Maariyaamiin taabota sanaadha. Atiif kan jedhamu Yesuus Kiristoos ka'e jechuun du'aa ka'umsi ishee akkuma du'aa ka'umsa ilma isheetti jechaadha. Akkuma ilmi isheetti du'aa ka'etti qulqulleettii haadha keenya dubroo Maariyaamiin ka'uu ishee kana nu ibsa waan ta'eef kitaabni qulqulluu waa'ee isa kanaa dubbata waa'ee ishee.
में हाथ केenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam du'aa kaatee gara samiitti ol baatetti jettee manni kiristaanaa keenya ni amanti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis du'aa ka'ee gara samiitti ol ba'eera. Mee garaagarummaan du'aa ka'uu haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii fi fayyisaa keenya Yesuus gidduu jiru maalidha? Garaagarummaan isaanii Waaqayyo ilmi Yesuus Kiristoos waaqummaadhaan ka'e. Akkeenya waaqummaa isaatiin waaqa waan ta'eef ka'e. Namoonni baay'een du'aa ka'umsa si jammar ka'aniiru. Ishee kan kaashe ilma ishee yookaan waaqayyotu ishee kaase. Inni garuu akkeenya waaqummaa isaatiin ka'e. Kana jechuun isheen haadha waaqayyo haa taatu iyyuu malee waaqayyotu ishee uume. Uumamtuu taatee uumaa baatte. Uumamtuu taateeti nama taateeti uumaa baatte. Kanaaf garummaan isaa garaagarummaa du'aa ka'umsaaf ol ba'u uumaatiif uumamaati. Isheen aangoo waaqayyootiin kaate inni immoo ilmi ishee aangoo isaatiin ka'e. Kana garaagarummaan isaa. Tole namoonni tokko tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xoomii nu xoomeera nuun xoomiin nu barbaachisu jedhu. Dhugumaan kiristaanummaan xoomiif sagada hin qabne kiristaanummaa akkamiiti? Walumaa gala xoomii kiristaanummaan xoomii hin qabne kiristaana hin jedhamu. Kiristaanummaan xoomii malee hin jiru. Amantaan xoomiin keessa hin jirre amantaa miti. Maaliif gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 4 yoo ilaalle ofii isaatii xoomii keenya nu mirkaneessuuf jedhee xoomii nu barsiisuuf jedhee keessumaa wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 29 irratti anarraa baradhaa akkuma jedhe xoomii nu barsiisuudhaaf bosona yookaan immoo kawaalaa Qorontositti erga xoomeen booda xoomiin hin ga'a hin jenne sana booda xoomii barsiiseera. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 14 haga 21tti gaafa dubbisnu keessumaa ragaa guddaa kan ta'u xoomuu akka qabnu kan nu barsiisu duuka bu'oonni gooftaa keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos daa'ima dhukkubsatee tokko akka fayyisaniif abbaan daa'ima sanaa gaafatti geessu fayyisuu hin dandeenye jedha. Yeroo kanatti abbaan daa'ima sanaa ji'i gaafa ga'u gaafa ji'i ba'u daa'ima koo kana afurri hamaan baay'ee dhiphisa waan ta'eef maal godhu isa kana barattoota keetti geesseenna fayyisuu hin dandeenye maaliif dadhabanitti hin jedhee yeroo kana fidaa gara kootti hin jedhee gara isaatti geessinaan hafuura hamaa sana irraa baasee daa'ima sana erga fayyiseen booda duuka bu'oonni gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qofaatti dhaqanii isa dubbisan jedha. Nuti maaliif fayyisuu dadhabne hafuura hamaa kana maaliif baasuu dadhabne jennaan wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 21 irratti hafuurri hamaan kun ba'uu kan danda'u xoomaaf kadhata qofaani. Kadhannaadhaaf laguu yookaan immoo sooma qofaan jedheeti xoomuun akka qabu kana barsiiseera jechaadha. Kun wangeela Maatewos boqonnaa 4 irratti ofii isaatii xoomee 17 irratti immoo xoomiin fudhatama akka qabudha. Inni kabiraan wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 17 kaanii haga 18tti gaafa barbaannu yeroo xoomtanitti akka warra of tuttootaa hin ta'inaa jedhee qajeelfama xoomii laateera. Qajeelfama xoomii laateera. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka itti gaafa barsiisu erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qajeelfama kana laatee xoomii barsiisee ol ba'een booda immoo jireenya qulqullaa Phaawulos irraa wantoota gurguddoo baranna. Qulqullaan Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosiif barreesse isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti jireenya kiristaanota itti jiraachuu qabaatan keessaa xoomuu akka qabnu nu barsiisa. Inni kabiraan isa tokkoffaa 11 lakkoofsa jalqabaatii kaasnee gaafa ilaallu wallaansoof qabsuura hafuuraa tajaajila hafuuraa addunyaa kana irratti dabarse keessaa seenaa jireenya qulqullaa Phaawulos yoo ilaalle jireenyi isaa baay'ee xoomiidhaan dabarse. Kanaaf iyyuu qulqullaan Phaawulos erga xoome gooftaan keenya erga xoomii barsiise qulqullaa Phaawulos erga xoomii barsiise eebbi kan ittiin argamu hafuurri hamaan kan ittiin ba'u biyyi nagaa kan ittiin ta'u dhukkubsataan kan ittiin fayyu jettee qaama tajaajila mana kiristaanaa keessaa xoomiin tokko. Kanaaf iyyuu xoomni ni barbaachisa. Jarri xoomii kiristaanummaatii wajjin hin barbaachisu jedhan dogoggora jechuu barbaadeeti. Maarree daawwattoota keenya akkuma argaa jirtanii taabotni bultoo waaqayyoo ta'e teessoo isaa kabajaarraa ka'uudhaan mana kiristaanaa si'a 3 naanna'aa jira. Kiristaanonnis faaruuf ililleedhaan taabota bultoo waaqayyoo ta'e marsanii mana kiristaanaa naanna'uun waaqayyoon galateeffachaa jiru. Kiristaanonni sooma filsataa kana akkamiin dabarsanii
ayyaana yaadannoo ol ba'uu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii har'a kabajaa jiran kanatti gammachuu akkamii qabu yaada isaanii nuu qoodaniiru hordofnee walitti deebina. Maqaa kee fi eessa jiraatta? Maqaan koo Sisaay Addunyaan jedhama. Asuma naannoo Keellaa naannoo bishaan Gafarsaa jiraadha. Tole mee guyyoota 15 egaa kiristaanonni soomarra turanii sooma kana akka kiristaana tokkootti akkamiin dabarsite nutti himi? Akka magaaliitti dabarsinee akkuma kiristiyaanni tokko godhutti bataskaana deemuudhaan guyyaa 5 san kadhannaa godhaa qadaasee as qaddasaatti kan dabarsine gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa jira. Tiifuun tiifaa jira bokkeenyi yeroo waa jira garuu uummanni hambee raawwatee ayyaana kana kabajaa jira. Baay'ee nama gammachiisa. Namoonnis baay'eedha. Ayyaana guddaadha. Bara 2008 jalqabee bataskaanni kun erga dhaabbate yeroo baay'ee ayyaanni iddoo kanatti kabajamu baay'ee nama gammachiisa. Iddoo guddaadha. Iddoo durbee teenya Maariyaamiin kadhaa namaa dhageessu. Iddoo yeroo dhiyootti dhaabbatee bataskaana iddoo dhaabbatee bataskaana haaraarra ijaaraa jiru koreen ciccimoo keessa jira. Iddoo gaariidha. Ayyaanni kunis har'a akkasumatti kabajamaa jira waan ta'eef gammachuu guddaan itti dhaga'ame. Bulchaa mana kiristaanaa kana kan ta'ani abbaan keenya immoo ammas na cinatti argamu. Tajaajilli as ture maal fakkaata? Akkamiin tajaajilaa turtan? Baay'ee ajaa'ibsiisaadhaan manni amantaa kun egaa asitti manni amantaan kun hundeeffame eegalee har'a waggaa 9ffaa ishiiti. Egaa asitti tajaajilli eegalamuu jalqabee tajaajilli maahileetis saataatis hundumtuu inni magaalaa keessatti taasifamu mana amantaa kana keessatti taasifamaa jira. Uummata baay'eetu bahee jira waan ta'eef uummanni keenyas amantaan keenya jedhanii manni amantaan keenya jedhanii kunoo gamoo kana fakkaatullee ijaaraa jiru amantaan kan teenya jedhanii hojjechaa jiru jechaadha. Maqaan koo Firoomsaa Jooteen jedhama. Asii bakka kabaja ayyaanaatti si argine mee tsoomiin filsataa guyyaa 15 ture akkam ture akkamiin dabarsite tsoomii kana? Tsoomiin baay'ee bareedaadha. Galata Waaqaatti haalota hojii waa tokko tokkootiin yeroo hundaa sirna qulqulleessaa irratti argamu dhiisuu baannu iyyuu haalli jiru baay'ee bareedaadha. Namatti tola guyyaa 15 kan haala gaarii fi haala namatti toluutiin gammachuu guddaadhaan dabarsine xumurree kun har'as immoo guyyaa ol ba'uu haadha keenyaatiin nagaan geenyeera. Mee akkasiin obboloonni tokkummaan ta'anii faaruuf ililleen yeroo kabajatan argine gammachuu akkamii qabdati ayyaana kanarra? Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Akkas namoonni hundinuu tokkummaadhaan afaan danda'aniin qooqa danda'aniin tokkummaadhaan gammachuudhaan faarfachuun isaanii baay'ee nama gammachiisa. Anis akka mataa kootti baay'eetti gammadeera. Maqaan koo Askaalee Shumaa Namarraa jedhama. Kanan jiraadhu Buraayyuu. Manni amantaa koo Taklaa Hayimaanotiidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u haala ho'aa ta'een dabarsine kunoo har'as ayyaana kabajaa jirra. Haalli kanaan dura turee fi haalli amma ture baay'ee garaagarummaa qaba. Uummanni Oromoo kanatti yeroo walitti fuudhanamee faarfatu baay'ee namatti tola. Tsoomiin filchataa baay'ee kan namatti toludha. Tsoomiin barandom duraan irraa yeroo baay'ee dabarsinee irraa inni baranaa immoo waan addaadha jechuudha. Kan adda isa taasisu namoonni amantii isaa irratti deebi'anii duraan caalaa amantii kooti jechuudhaan hundi isaanii gammachuu tokkoon maatii fi ijoollee isaa wajjin kabajanii dabarsineerra jechuudha. Ayyaana kana irratti baay'ee kan namatti tola. Duraan amma daa'ima kana osoo hin qabaatiin dura kophaan deemaa ture. Har'a immoo guyyaa har'aa kana immoo daa'ima lama naa kenne akkan ayyaana kana kabaju ijoollee fayyaa qabdu ijoollee waaqatti amantu naa kenne waaqni isaan wajjin dhaabbadhee kabajuu kootiif baay'ee galateeffadha jechuudha. Tsoomni filchataa kun baay'ee bareeda. Nutullee amma danda'ame sa'aatii 9tti deenye haala qiddaasa sirna qulqulleessaa irrattis amma danda'ame hirmaanne uummanni baay'ee irratti hirmaataa jira. Baay'ee namatti tola. Baay'ee haala gaariidhaan dabarsine hunduu afaan isaatiin faarfachaa jira. Afaan isaatiin lallabaa afaan isaatiin barachaa jira waan ta'eef jijjiirama baay'eetu jira. Baay'ee namatti tola. Tokkummaan jira. Uummanni illee haala namatti toluun uummanni bal'aa yaa'ee ayyaana kana bakka kanatti kabajaa jira. Bara dargaggummaa keenyatti mana Waaqayyoo keessa tajaajiluu qabna malee bakki garaagaraa hundumtuu hin darba. Inni sun hin darba. Inni bakka dhugaatii bakka bashannanaa garaagaraa inni hin darba. Kan namatti hafu garuu mana Waaqayyoodha. Mana Waaqayyoo keessa tajaajilamnee tajaajillee bor mootummaa dhaaltuusaa akka taanu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Let's go,
daawwattoota keenya manni kiristaanaa haadha keenya qulqulleettii Kidaane Mihiratii Kellaa kuni kan hundaa'e waggaa 8 dura bara 2008 dha. Yeroo ammaa kana immoo akkuma argitanii gamoon bifa ammayyaatiin kaatedraaliin kana fakkaatu ijaaramaati kan jiru. Obbo Haayiluu Mul'ata miseensa koree misoomaa mana kiristaanaa kanaati. Isaan waliin dhimma ijaarsa gamoo kanaa irratti turtii gabaabaa waliin taasisna. Haalli waliigalaa ijaarsi gamoo kun irra jiru maal fakkaata nu ibsa? Egaa gamoon kun jalqabamee gara waggaa 2.5 keessa jira. Jidduudhaan illee addaan citee ture. Amma garuu haala gaariidhaan uummanni keenya nu gargaaraa jiru waan ta'eef haala gaariidhaan akkuma amma argitaa jirtan kanatti haala gaariidhaan amma ammaatti ijaaramaa jira. Gara fuulduraattis immoo gargaarsa fi deeggarsa uummatuma naannoo kana jiranii fi iddoo adda addaatii dhufaniin gargaarsi akka nuuf godhamuu fi manni amantaa kun haala gaariidhaan atattamaan ijaaramee gara fuulduraatti uummanni keenya haala gaariidhaan akka itti tajaajilamu maqaa Waaqayyootiin nus isin gaafachuu barbaanna. Akkaawuntiin koree gamoo kana hojjisiisuu 1,027,9 dha. Kanarrattis akkaataa humnuma keessaniitiin akka nu gargaartan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Hundumti keessanuu bakka jirtanitti ayyaana bifa ho'aa fi bifa miidhagaan dabarsitaniittu sugas immoo Waaqayyo biraa argataniittu jennee abdanna. Nutis ayyaana firsataa kan baranaa sababeeffachuudhaan as mana kiristaanaa haadha keenya qulqulleettii Kidaane Mihiratii Kellaatti argamuudhaan qophiin isinii qindeessine kan agayoonaa ture. Waaqayyo nama waggaa nu haa taasisu jechaa qophii addaa baraaraan kan walitti deebinu ta'a. Akkasitti nagaa Waaqayyoon nu turaa. Fuula Feesbuukii fi Yuutuubii keenya sabiskiraayib, sheer, laayik gochuus gamanumaan hin dagatinaa jennaa. Nagaan Waaqayyoo hunda keenya waliin haa ta'u. Ol baateetti dobro Maariyaame, dobro Maariyaame. Kabajamte ergamoota dhaane. Ol baateetti dobro Maariyaame, dobro Maariyaame. Kabajamte ergamoota dhaane. Ol baateetti. Toomaas yemmuu argee. Ol baateetti. Ol samii gubbaatee. Ol baateetti. Kaabna ishee fuudhatee. Ol baateetti. Mallattoodhaaf inni. Ol baateetti. Baratootaaf lallabee. Ol baateetti. Kaateetti jechuuni. Ol baateetti dobro Maariyaame, dobro Maariyaame. Kabajamte ergamoota dhaane. Ol baateetti. Barattoonni gammadaan. Ol baateetti. Ol ba'ushee arganii. Ol baateetti. Akkuma Toomaasii. Ol baateetti. Arguudhaaf hawwanee. Ol baateetti. Haadhannaadhaaf lagoon. Ol baateetti. Gooftaa kadhatanii. Ol baateetti. Du'a ka'uu ishee. Ol baatetti. Ijaatiin arganii. Ol baateetti dobro Maariyaame, dobro Maariyaame. Kabajamte ergamoota dhaane. Ol baatetti. Yemmuu isheen ol baatee. Ol baatetti. Taabata booddaanee. Ol baatetti. Ergamuun marsanii. Ol baatetti. Faaruu fileelleenii. Ol baatetti. Dobro Maariyaame. Ol baatetti. Kabajamtuu isheenii. Ol baateetti dobro Maariyaame, dobro Maariyaame.